Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan YouTube channel Zikko App. Egaa guyyaarraa kanas viidiyoo baay'ee isinitti toluu fi isin ajaa'ibu tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa viidiyoo guyyaarraa keessatti akkamitti bakka jirrutti tajaajila 4G LTE akkamitti akka fayyadamnu isa intarneetii saffisa guddaa qabuu fi neetworkii baay'ee saffisa qabu akkamitti akka fayyadamnu isinitti agarsiisee jechuudha. Egaa garuu gamas dabaruun dura namoonni YouTube channel keenya haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa jalqaba wanta kana fayyadamuudhaan fayyadamuuf steepiiwwan sadiitu jira. Achi tokkoon steepiiwwan kana hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Egaa steepiin inni jalqaba bilbilli keenya 4G tajaajila 4G akka hojjetu check goone jechuudha. Egaa wanta kana gochuudhaaf seetingii keessa seennee bilbilli keenya 4G akka hojjetu kan check goona. Egaa ergasii connection kan jedhu keessa seennee jechuudha. Steepii kana na hordofaa. Bilbilli nama hundarra jira connection kan jedhu keessa seentan jechuudha. Egaa connectionii keessa seentaniin isa mobile networks kan jedhu seetingii san keessa seentaniitiin akkuma argitan asitti network mode jedhee jira. Anamma siimii lamaan qabuu fi egaa network mode keessa seentanii akkuma argitan gubbaa irratti LTE/3G/2G auto connect kan jedhu jira jechuudha. Egaa wanta LTE kan jedhu kana qabaannaan bilbilli keessan tajaajila 4G internetii ni hojjeta jechuudha. Egaa wanta kana jalqaba irratti check gootanii kun step isa jalqabaati. Egaa wanti kun dirqama bilbila keenya irra jiraachuu qaba jechuudha 4G yookiin internetii fayyadamuudhaaf. Egaa inni lammaffaan immoo step inni lammaffaan erga wanta kana check goonee 4G internetiin naannoo nuti jirrutti kan hojjetu kan beekodha jechuudha. Egaa akkuma beekamu namoonni naannoo Finfinnee jirtan naannoo Finfinnee cufa ni dalagee jechuudha. Dabalataanis naannolee Oromiyaa hedduu keessatti ni dalagaa. Egaa achi keessaa naannolee sanniin keessaa anamma asirratti screen irratti ni barreessee jechuudha kan naannoo Oromiyaa. Naannoo birootti ni dalagaru kan Oromiyaa qofa yeroodhaaf isiniif barreessee jechuudha. Egaa naannoowwan anamma asirratti isiniif barreessu kana keessa yoo jiraattan haala baay'ee salphaa ta'een 4G LTE tajaajila san argachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa wanta kana ergachee goonee booda steepiin inni sadaffaan immoo siimii keenya jechuudha. Steepii lamaan kan dirqama ta'anii inni sadaffaan immoo siimii keenya akkuma argitan amma kun siimiin kun 3G dha. 3G kana gama teelee deemeetiniin gama yookiin siimii 4G tti jijjiirsee jechuudha. Akkuma argitan kun kan 4G tti yookiin teeleedhaa jijjiiramee 3G gara 3G irra gama 4G jijjiirameedha jechuudha. Yookiin siimii haaraa kan 4G baafattanii yoo dura qabaatanis 3G gara 4G jijjiirstan jechuudha. Egaa wanta sadan kana erga gootanii booda wanta kana sadan ergachee gootanii booda fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa gamanumaan haala itti fayyadama isaatii fi wanta sirreessuun isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti afaan tura. Egaa jalqaba seetingii irra seennee iddoo connection jedhu keessa seennee jechuudha. Iddoo reefu sana ergasii mobile network keessa seenneetaniin network mode kenna isa jalqabaa LTE/2G/3G auto connect kan jedhurra goonee jechuudha. Egaa seetingii kanarra goone jalqaba irratti. Egaa akkuma isarra goone akkuma argitan jalirratti 3G/2G auto connect 2G/3G only kan jedhu jira. Nuti kan jalqabaa LTE/3G 2G auto connect kan jalqabaa san irra goone jechuudha. Egaa kun seetingii isa jalqabaati. Seetingii kana asirra erga gootanii booda gama applicationii kana applicationii tokko jira. Application nuti fayyadamnuun 4G LTE only jedha. Play Store irraa ni argattu. Egaa linkii isaas description irra isiniif kaa'a. Applicationii kana install gootan jechuudha. Egaa keessa yoo seentan akkuma argitan naaf banaa jira jechuudha. Applicationii kana Play Store irraa ni argattu. Egaa akkuma keessa seentaniin akkuma argitan gubbaa irratti meetar jedha. Kun Android versionii 10 waan ta'eef kiyya isa jalqabaa san tokko jechuudha. Egaa Android versionii 10 waan ta'eef 11 gadi waan ta'eef isa jalqabaa tuqaa warri 11 isa lammaffaa tuqxan jechuudha. Egaa akkuma isa tuqxaniin as biratti set preferred network type kan jedhu kana tuqxaniitiniin asitti LTE only kan jedhu isa sadaffaa san LTE only irra gootanii egaa wanta kana gootaniin akkuma gootaniin applicationii kana keessaa baatanii egaa xumurtanii jirtanii seetingii kana qofa sirreessitan jechuudha. Akkuma seetingii kana sirreessitaniin as keessaa baataniitiniin amma intarneetii keenya banneetiniin saffisa isaa wajjin ilaallee jechuudha. Egaa kana forsi akka anamma applicationii speed test isa kana qaba speed tester jedhama. Applicationii kun kan Play Store ti. Isas linkii isaa description irra isiniif applicationii baay'ee namatti toludha. Egaa amma speed test goonee ilaallaa ergasii jalqaba daataa keessan bantanii amma daataa kobaneen jira. Egaa daataa keessan bantanii speed testerii kanaan saffisa intarneetii kennaa check goonee jechuudha. Egaa
speed test kana install gootanii open jettaniini egaa akkuma argitan amma open naaf banaa jira. Akkuma argitan jala irratti finding server jedha. Connection finding server akkuma argitan connect serverii argatee jira. Akkuma erga akkas jedhee booda go kan jedhu kana isa jidduurraa tuqxan jechuudha. Akkuma argitan haala baay'ee nama ajaa'ibuun waaw saffisa interneetii kiyyaa akkuma argitan haala nama ajaa'ibuun meegaabaayit per sekondii 24-23 jechuudha. Egaa saffisni kun kan wifiitis ni caalee jechuudha. Baay'ee nama saffisa baay'ee guddaadha. Mee kan uploading yoo ilaale akkuma argitan speediin uploadis meegaabaayit 7-8 ti. Egaa kun saffisa baay'ee guddaadha kan wifiitiin walitti hin dhufu jechuudha. Egaa haala kanaan 4G interneetii haala baay'ee salphaa ta'een fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa haala kanaan saffisa interneetii keessanii check gootaniitiin jechuun steepiiwwan sadan amma isitti meesan hunda erga check gootanii booda wantoota kana gochuudhaan haala baay'ee salphaa ta'een 4G interneetii yookiin isa interneetii saffisa guddaa qabu neetworkii saffisa guddaa qabu fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa isa kana ture. Viidiyoo kanarra akka waan guddaa barattan abdiin qaba. Viidiyoo kana namoonni hanga ammaa like osoo hin godhin turtan viidiyoo baay'ee murteessaa waan ta'eef namoota hedduu biras akka ga'u like godhaa isiniin jedha. Viidiyoo kanas share gochuudhaan na cinaa dhaabbadha. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deemnu nagaatti naaf tura. Bye bye.